أبا مكرم برابر جيدي محمدي ربي صل على نور الهدي هو الكون المصطفى محمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو بليان تيا تام مسلمات الدنيا تنرد جرتن هن كيسنو بغنا غان جراتني ساعة كان أيضا سنين جد إن شاء الله حتى ساعة كيسني كيس ربي بركة سني هاكا وأما اللي هاكا سماسي أما وبرمساوي جمرة جرا يوتيوب رت جدا سني جمرة جرا ما شاء الله تبارك الله نموت هدو داو أتلي namoota hedduutu iyyuu laayikii godhellee maashaallah wallahi jaalala quraanaa nam hunda qaba nama baay'ee qaba jechuudha. Wallahi hedduu nama gammachiiftanii maashaallah qarawullee baattan daawwattanii ilaaluun keessanuu itti gortanii wanni kun waan keeriitti ilaallaa keerii nu fayyada jettanii ilaalu keessanuu wallahi waan guddaadha. Namoota hedduu ilaalee namoota hedduutu daawwatee laayikillee godhe maashaallah wallahi hedduu nama gammachiiftanii edaa akkatti das nama gootanii gara diinii kennaa kanaatti ka jedhu wallaan malee baay'ee naka kaasee jira jechuudha. Duraan dursee awwala ka ittiin jammare darsii kana jechuudha. Darsii kana viidiyoo lammaffaa amma viidiyoo sadaffaa isinii waraabuuf deema. Ka itti aanu mootu darsii kanallee gad isinii dhiisee jira jechuudha. Barumsa darsii lammaffaa kana jechuudha. Gad isinii dhiisee jira. Amma qixxee isaa kan isinii gad dhiisee jira jechuudha. Ka itti aanu mootu isuma kana darsima kana fuula lama qaba. Amma fuula lammaffaa sanitti taree fuula lammaffaa san isinii gad dhiisaa jechuudha inshaallah. Ka fuula lammaffaa barumsa fuula lammaffaa kana darsima kana fuula lammaffaa aanu kana gad isinii dhiisaa jechuudha asirraa ishee akkas inshaallah gadhumaa hordofaa irraa baradhaa obboleeyyan tiyyaa. Wallahi iddoo nama gammachiisa akkatti diinii keenya jala deemnee laallachuun mee maalinni jennee akkatti ilaaluu wallahi waan biraa osoo imalaallaa waan kana immoo laallannee osoo harfee takkitti matatti qabanne jechaa fi walii keerii walii dhaamaa jirra inshaallah. Rabbii warra keerii walii dhaamuu irratti nu jajjabeessu inshaallah. Akkasumas subscribe gochuu hin dagatinaa, like gochuu hin dagatinaa inshaallah. Hedduu das nama jettanii jabaadhaa inshaallah isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Amma viidiyoo darsii lammaffaa fuula lammaffaa isinii gadhiisa fuula dhumaati jechuun kun darsii lammaffaan kun isa dhumaati haga darsii sadaffatti seenuudha jechuudha. Darsii sadaffatti seenuu fi kana egaa baranneen booda darsii sadaffaa viidiyoo biraatiin isinii gadhiisa. Amma mee kallattii maan gara darsii lammaffaa darsii kanaatitti tarraa inshaallah. Gadhumaan na hordofaa. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessanillee share gochuu hin dagatinaa. Kottaa wal kakaasaa. YouTube share itti godhaatee dhuftiitti haa barattu. Yookiin obboleeyyan teessan jechuudha irraa barattu. Hundi keenya wallahi YouTube marraa barannee awwala jechuudha. Eegasiin bakka jajjabeeffannee eeguma je. Amma barsiisaa amma garee quraanallee ka jiraatu taate uruufni si kadhisi dhibu taate dursa hiriyoota irraa ta YouTube irratti waa barsiisan kanarraa laaltee yoo sammuutti galchattee jette san booda ustaaza bira fiddee haffazuu dandeettaa jechuudha. Yookiin immoo yeroo ammaa namni garee irratti illee garee qabaattu taate garee irratti namni yeroo hunda siin dhageeffatu maaliifuu hundinuu barumsa qabatama ofiin laallata malee tanamaa tana akkasumarraa miti. Ati yoo barumsa garee irratti ka barattu taate illee asumarraa qo'ataa ooltee eegas ustaaza kee bira fiddaa jechuun wanni si dhibu hin jiru. Akkas godhaa ture fakkeenyaaf amma yuutuubii namaa jala seenee qo'ataa oolee eegasiin galgala fidee ustaaza irratti haffazee akkas sammuutti qabachaa ture jechuudha. Isinillee yoo akkas goota wallaahi hin qabattan jedhee yaada inshaallah. Kallattii maan isinitti dheeressu gara darsii deemna inshaallah. Darsiin itti aanu asirraa eegala jechuudha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nun ba nun qubeen tun sadii jechuudha walirra hidhamte ba nuunidha. Nuunii lama walirratti baay'ee fi nuunii lama jechuudha. Taayaa nuun wal fakkaatti kun akkuma isiniin jedhe taayiin tun gubbarraa qabdi
yaa'iin tun jidduu jirti mul'attu walitti hidhamaa jirti malee yaa'iin tun jidduu waa qabdi jechuudha. Suni jidduu tun yaa'iidha. Taayanuun taayanuun yaataanuun isima tanatu wal jala taree jechuudha. Isima tana wal jala dabarsan malee jarri tokko. Yaataanuun yaataanuun faafaanuun saayii tanan dagatinaa tam arraba irratti sanii viidiyoo ta'an duratti isinii gadhiisee jira. Tam arraba irratti sanii jechuudha isin lachuutunu nuuni walirra hidhaa jirti jechuudha. Faafaanuun arraba kee kana ol fiddee ilkaan fuulduraatti walitti qabsiiftee faafaanuun faafaanuun jettaanii inshaallah kuni jiim jiim haa jette kokkee kan keessa ol baafte jechuudha. Isa kana haa jedha kunillee haasaa haayi xiqqoodha kun haayi bifa tanaati jechuudha. Haayiin tunii fi haayiin tun tokkumaa jechuudha. Haasaa saayiin tunillee hiriyaa tanaati jechuudha. Haasaa haabaa hiriyaa tanaati kuni haayiin kuni kabuliin barreeffame kun hiriyaa kanaati. Innillee xiqqaadha. Kuni guddaadha kun immoo xiqqaadha jechuudha. Akkasii haabaa jiimtaa tuni jiimidha. Jiimiin tuni guddoodha mitire jiimiin tun guddoodha. Tun immoo xiqqoodha jiimii xiqqoo jechuudha. Jiimtaa jiimii fi taa'idha jechuudha walirra hidhaa jiranii. Ishi taahataa tunillee taa'ii xiqqoodha. Tunis taa'idha. Tunis taa'ii ta gurraattiin barreeffamti tun. Buleen kan barreeffame kun haa'idha jechuudha. Tahaayii gubbaa tunillee taa'idha. Tuni ka jalaa buleen kun haa'idha. Ta itti aantu tunillee taa'idha jechuudha. Taa'ii lamaa fi haa'ii tokko jechuudha. Taahataa yaa jiimbaa jiimii xiqqoo tuni taa'ii fi taa'ii xiqqoo jiimii xiqqaa baay'ee xiqqaa jechuudha. Baay'eedha jechuudha. Ta'ee jiim taajiimbaa akkasitti hubattanii fi inshaallah baajiimtaa dhiifama jiimti haayidha isiin tuni hiriyaa tanaati. Maaliin isiin adda taate akkatti wal fakkaattu malee tuqaa gubbarraa tanaan adda baafnaa jechuudha. Jiimiin tuni tuqaa jalaa qabdi isiin jiimiin xiqqoon tun jechuudha. Tuqaa jalaa qabdi eessa jirti lareefuu kunoo jiimiin tun tuqaa jalaa qabdi. Tun immoo kaayidha gubbarraa tuqaa bulee tana qabdi jechuudha. Haayii xiqqoodha tunillee akka zeeroo san viidiyoo itti aanu keessatti isinitti argisiise. Taayiin akka zeeroota akkasiin jirti isiniin jedhe taayiin sun tana haayiin sun tana jechuudha. Haayiin tunuu bifa lama taayiin tunis bifa lama jechuudha. Baataa walitti hidhaa jirti baay'ee fi taa'idha jechuudha. Yaa'ii fi haayidha. Yaa'iin diimtuu tana haayiin bulee tana. Taahaa tunis haayidha. Tunillee haayidha jechuudha. Argitanii nuuniin fakkaatti haayidha jechuudha. Bifa baay'een jirti haayiin bifa tanallee jirti bifa tanallee jirti bifa tanallee jirti haayidha jechuudha. Taahaa nuunii fi taa'idha tunillee taa'iin tunillee bifa baay'ee jira.
taa'idhaa fi nuuni fi taa'idha jechuudha. Nuun taa haa jennaan haayi tana zim jenneetuma akkuma oromiffaa haan jennu haa hafuura keenya kana jalasi ol finnee gubbarra ol baafnaa jechuudha. Haa tahabaa tunis haayidha. Isiin tunis hiriyaa tanaati. Buleen iddoo jirtuun hiriyaa tanaati. Ta'ee diimtuun tun immoo yaa'idha. Yahabaa tuni baay'idha bulee magariifni tun. Tahabaa alif baayii fi haayi fi alifa qubee sadii jarri walirra hidhaa jirti. Jarri amma qubee sadaffarra seennee jirra jechuudha. Ka hanga ammaa walirra hidhaa jiru hanga asiitti malee qubee takka lama sadii afur tan arfan qofa walirra hidhaa jira sadii. Tunniin lama walirra hidhaa jirti keessaa malee jechuudha. Amma qubeen sadii tunniin qubee sadii walirra hidhaa jirti jechuudha. Baahaa alif baahaa miim haayi tanan dagatina akkuma itti fuftetti jirti isiin hafuura guutuu ol darbitan gara si'ol jala si'ol jechuudha. Baahaa miim namoonni gariin haayi tan laaffiseetuma qara haayin tun hin laaffifamtu eessattuu isiidha yookaan quraana jabeessitu akkas inshaallah. Baahaa miim dhaal jiim daal haa zaal tuni daayidha. Tuni daali fi jiimii jechuudha. Daali fi jiimii hiriyaa tana jarri lamaan hiriyaa jarri tun ina tunii fi daaliin tun hiriyaadha. Xayyeef akkasiin jala wal keessa dhufu wal fakkaatti yeroo hedduu namoonni odumaa tana waamuu deemu tana waamu waan ta'eef jechuudha. Zaal tuni raayidha tuni zaali. Zaan jennu amma isiin tuni arraba irratti waamnu isii tana akka tana arraba irratti waamnu jechuudha. Tuni arrabaa fi ilkaan fuulduraa kan waliin tuyxee zaal jettaan. Tuni immoo zaayidha tun zaayidha. Normaanim arrabumaa fi arrabuma keessatti zaa jettaan. Zaa jiim raa haazaa isiin tana jechuudha. Isiin amma haayi bira jirtu tana hiriyaa tanaati. Zaayidha malee zaali miti. Arraba irratti wanni jarri wal fakkaattuuni tuqaa gubbarraa qabdi jechuudha. Tunis tuqaa qabdi. Isiin tun arrabaa fi ilkaanii waamta. Isii tana noormaalima zaa jettee waamta. Haazaa raa zaayidha amma tuyyo asitti dhufne zaayidha hiriyaa tanaati. Yaayi fi raayidha tun warra raayi hiriyaa tanaati tun jechuudha. Yaaraa tatuqaa lama jalaa qabduni yaayidha. Irratti hidhamte immoo raayidha jechuudha. Zaataa zaan jennu amma arraba irratti misiittuun tawaamamtu. Arraba gubbaa irratti miti. Noormaalima akkuma isiniin jedhe akka tana hiriyaa tanaati malee hiriyaa tanaati miti. Taazaa siin shiin siilaam siinii fi laamii walirra hidhaa jira jechuudha. Siilaam shiinii fi laamii jechuudha. Shiilaam swaade doode in furdatti tuniif tun hiriyaadha. Tuni hin furdatti akka malee furdiftan isii tana jechuudha.
ضاد الرابع كيست فهم كيست بوقو كيستي انفردتي جتشودا انفردتي اللي ولا ما ندام باتسين ان تكو فهم انفردتي لما فهمو ضادين توني توكا برا قبل سادين غرو ما قبل ضادين توكا برا قبل ير لما بفتكو والفكاتي غرو ندان جرا باسو توكا برا قبل جتشو ضاد ضاد طا طايدة طايدة توني طايدة توني في توني ريال توني ضايدة ضا إذا كم دوامنا أكتنا وامنو تد وام إنا الربا كان هيدي يونه هنا الربا فيني الكان براتي ولد بوفني ضا جنا فرد فيني جتشو ضا صاد با صاد في سادي تنا جتشو سادي تنا في باي أول رحيل أجرتي صاد با طابا طاي تنا في باي جتشو ضاي تنا ميسي والفكات إن زاين توني في طاين توني اللي والفكات جرو زاين توني تقع برا قبدي ضا تجني الرب والتوني رت وهم توني تقع برا قبدي سي أكسي أدام بافن توني جرو طاين تون هما تكن قبدي تقع هما قبدي جتشو لا طابا صاد ألف ضاد ألف ضاد سين توني فردوسان هنا تتقع برا قبدي سان جتشو سي ضاد ألف طا ألف ضا ألف ضايدة سيدي فما ضايدة ضاي الرب الرتي سنية جويسيتنا ضاي في ألف يجولا ضا ألف عين عين سينتون عينين غين جنة سينتون غين تون اللي تبقى برا قبل غين جنة وانا جتشولا تمام سينتوني عيني جتشو غيني سينتون عيني سينتون غيني جر لمان هريا عينين توني تبقى برا قبل غينين تنقرو تبقى برا قبل جتشو أكست أدام بابنا جر لمان والفكاتي تبقى برا قبل غين جنان كوكي كان كيس أول بافني سيلي غين توني موتو حمزة سين حمزة سين توني حمزة عين زا عيني تكوفي عيني هريا تناجتشو سين تكودا توني تكو وللرحي داجرتي عين زا زايتنا وللرحي داجرتي زايتنا عين زا يو وامن مال جنة وامن عين زا جنة وامنا توني مو غايني جتشو غايني تكودا هريا تناتي مالف توكا برا قبدي سلين أركتني أكو متنا توكا برا قبدي جتشو عين زا غير رايدا دي فما غيني في رايدا جتشو رايتنا غرتني ورايتن isi wala rahida jirti غير صاد عين صاد صاد في عيني جتشو عيني تنمر rahida jirani صاد عين جنيت موام إسليني فردتي تكوين فردتي اوكي كيسا والباف عين يو جنو تانيجو أنا قروان قفان أبي في جدو باجي جتشو أنا فوق تكا قفان نتجرى كوكي وانتا يبساني في هنجنة يسين مو هنجت تاني سرت جتشو صاد عين ضاد غين دادي في ضادي فردو تنا في جتشو لا غيني تنا ولا الرحيل أجر أما ست غيني تنا أرتني إنسان ولا الرحيل أجر ضاد غين جنة إسجر لما تجونا عين با عين دال
jarri lama jarri tuni sadii walirra jirtan gasii jechuun ba'ayin daal ba'ayin da namoonni gariin qubee gurraatti hin barreeffamte daalii tan agartanii daa jedhee bira tara daa jedheetuma bira tara daa jettee biran tartu daal laamitti irraa buuta huruufa kutaa tokkoffaa san keessatti barannee jirra laam irratti irraa buuta jechuudha daal ba'ayin daal ba'ayin daal jennaan ba'ayin daal jennee irraa buuna jechuudha taaghayin zaal taaghayin zaal taa'ii fi ghaynii fi zaalii jechuun zaalii tana isinii galee taaghayin zaal hamza dha isintuni hamza dha طيب akkasii jechuudha inshaallah ifama biraana waamanii ishee sirra dhaabne taaghayin zaal hamza jarri tuni hanga asirra hamza jechuudha sadiinu hamza jechuudha hamza tunillee aliifa bira jira tunimmoo waawii bira jira tuni yaa'ii bira jira garuu jarri hamza waamamti hamza faa tuni faayida qubeen tun jechuudha faa ishee xumuruuf deemaa jirra sarara sadii moo afurii wayittu gamanatti hafee gamana ceenaa jechuu darsii sadaffaa gubbarratti kuno qaafidha isiin ijoollee qaaf hin jedhinaanidha qaaf koqee kana keessa ol baaftanii qaaf waawidha isiin waawu jennaan waawu afaan keenya kan addaan baafne waawu jenna isiin nama dhibduyyuu qaaf waawu qaafii fi waawii walirra hidhaa jira tana lamaantu walirra hidhaa jira jechuudha qaaf waawu faayii fi waawii walirra hidhaa jira jechuudha qaaf laam jarri kun sadii walirra hidhaa jira qaaf laam kanuma wal jala taree barreeffame malee jarris tokkuma tanumatuuyyuu wal jala taree barreeffame qaafalaam yaa'ii fi faayidhaa jechuudha yaafaa miim majarri lachuun miimii xiqqoo miimii guddoo miimii xiqqoo miim haamiim haayii fi miimii jechuudha laamii fi miimii walirra hidhaa jira jechuudha laamiim taamiim taayii fi miimii walirra hidhaa jira jechuudha taamiim jarrituun sadii walirra hidhaa jira taayii fi miimii fi taayidha tuni ta'edduu diimtuun tuni miimii isiin tun taayii tunis taayii gurraattiin akkasitti taamiim taa jennee waamna jechuudha darsiin teenya taarraa darsiin lammaffaan asirratti xumuramti darsii sadaffaa taana jechuudha kana isiin hanga walitti deebinutti inshaallah darsii kana sirriitti qo'attanii akka bilcheeffattanii guyyaa tokkoof mucayyoo san jala seeneetiniin arfii takkitti baranne jettanii akka na yaadattan inshaallah abdii qaba rabbii kiyyaa gaditti inshaallah isiniin jedha obboleeyyan xiqqaaqaaliif gaggaarii jabaadhaa baradhaa wallaahi jabaadhaa baradhaa obboleeyyan teenu seenessaa boruuf gaarii miti wallaahi billaa boruuf hin nun tayu guyyaa shabakaan qabne nun tayu warra shabakaa rabaatirra oduu teennu zarfii takkitti addaan hin baafatin biyya teennatti galuun
qaanii guddaadha. Egaa duniyaa yoo duniyaa dhabnellee diiniin galuun waan guddaadha. Rabbiin nama diinillee duniyaallee qananii eegalu rabbiin nu haa taasisu. Nama inshaallah duniyaa jala qofa fiigumii nama diinii jalallee fiigu rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin nu haa milkeessu addunyaa fi akhirattillee jabaadha qara'aa isiniin jedha wallaahi obboleeyyan tiyyaa. Amma kunoo darsii lammaffaaf xumuree jira. Darsii sadaffatti seenuuf wallaahi mee darsii lamaan tana darsii tokkoffaaf lammaffaa tana sirriitti qottanii sirriitti bilcheeffattanii jennaan wallaahi keeriidha. Awwala jechuudha darsii tokkoffaanuyyuu wallaahi darsiin tokkoffaanuu namni darsii tokkoffaayyuu yoo qabatte qura'aan isin dhibu jechuudha sirriitti yoo qo'attee qabatte akkasii. Amma kun hanga dhumaatti darsii lammaffaa fi tokkoffaa findee jirra. Hanga darsii sadaffatti seennutti inshaallah qo'adhaa sirriitti bilcheeffadhaa obboleeyyan tiyya. Amaanaa quraana qaraadhaa. Amaanaa rabbii kaboruu ragaa isinii bahu harfii takkittii tana. Kaboruu ragaa isinii baatu tiktookii miti. Kaboruu ragaa isinii bahu feesbuukii miti. Kaboruu ragaa isinii bahu biraankii namni dalagu jala deemtanii yuutuubii garaagaraa jala seentanii laaluu miti. Wallaahi kaboruu ragaa nuu bayu kaboruu guyyaa yoomal qiyaamallee ragaa nuu bayu isa kana jechuudha. Isa kana qura'aan harfii takkittiiti malee waan biraati miti rabbii jedhaati. Haa baramu dhiifama ijoollee guruupirraa biraa siqa. Akkasii isiniin jedha wallaahi obboleeyyan tiyyaa jabaadhaa baradhaadha. Amma obboleeyyan tiyyaa na eega jiranii gamasiin jechuudha gareerraan. Barachuuf wallaahi dhiira dhalaan jedhu akka barachaa jirti jechuudha ijoolleen. Hatta wallaahi tiktookii jalaayyuu wallaahi hedduu ijoollee hedduutu viidiyoo gannuu dhiisi. Inshaallah yoo rabbiin jedhee gadi isinii dhiisa. Ani guyyaa guyyaan gadi isinii dhiisa garuu namoota baay'ee ilaalee baay'ee nama gammachiisa. Inshaallah haaluma kanaan itti fufaa. Haaluma kanaan laayikillee sheerillee sabskiraayibillee hin dagatina. Akka yuutuubiin kiyyaa sabskiraayibiin isaa wanni jedhee laayikii fi sheeriin isaallee namni baay'ee bira gahee ijoolleen irraa barattu goona inshaallah. Isinii rabbiitiin akkasii inshaallah isiniin jedha. Kun viidiyoo lammaffaadha. Asirratti xumurama. Darsii lammaffaan asirratti dhaabata. Kuni darsii sadaffaadha. Amma agartan kan darsii sadaffaa kanaan hanga walitti deebinutti gaarii keessa naa tura inshaallah. Isin jaaladhaa isin kabajaa obboleeyyan tiyyaa. Warroonni jala jirtan hundi keessan warroonni miidiyaa kana islaama taatanii jala kana jirtan hundi keessanuu isin jaaladhaa bakka khayrii tan dhaabbadhaa inshaallah. Irratti walaa jajjabeessinu oduu isinitti dheeresse isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Subscribe gochuu hin dagatina. Akkuma agartan darsii kuni darsii lammaffaadha. Kan amma viidiyoon gadi isinii dhiisuu deemu kuni edit godhee gadi isinii dhiisuu deemu kuni darsii makanaa fuula lammaffaadha jechuudha. Kuni fuula tokko kan gadi isinii dhiisu kun fuula lammaffaadha. Akkasitti ilaalaa inshaallah hanga dhumaa daawwadha. Namoota baay'ee daawwate laayikillee ka godhee jira. Maashaallah tabaarakallah diinii keenya akkatti jaalachuun kun waan gaariidha. Jabaadhaa inshaallah daawwadhaadha. Hanga dhuma viidiyoo daawwadhaa isiniin jedha. Subscribe illee gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Asumaan seenaati. Asumaan gadi tuqa viidiyoo jala gad seenaati. Daawwadhaa viidiyoo tokko lama sadii jedhee gadi ani isinii dhiisu. As jala seenaa daawwadhaa. Subscribe illee godhaa. Like illee godhaa. Share illee godhaa inshaallah. Isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Dagatina amaanaa quraana qara'uun dagatina obboleeyyanti. Wannan amaanaa isinii dhaamu huruufan irra isinii maxxanse tana yoo qaraatanii sammuutti milkeeffatin wallaahi hedduu anallee natti dhagama jabaadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi